Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu. Kabajamtoota hordoftoota Saalihaa YouTube jirra jirtu nagaa keessanii fayyumaa alhamdulillah nagaa fayyaa kootii isinillee bakka jirtanutti rabbiin nagaa fayyaa isin haa taasisu. Egaa meeshaa isin argaa jirtan kuni meeshaa obboleettii kootii Dubaay teessee xalabattee turte garuu akka dingataa utuu isin hin beekinii aramni galchaniini galtee jirti jechuudha. Naa qopheessii yeroon galuun fudhadha jettee garuu xiqqoo haalli tokko mijoofnee fi hanga yoonaa hin fudhatin bira jira. Inshaallah namoonni ajajachuu barbaadanii meeshaa kanaaf kan kana fakkaatu ajajachuu dandeessu. Egaa minxaafiin kunillee kan isiiti maashaallah maachiin goonee mafarrashaa isiitii wajjiniin mafarrashaan illee firaashii 6 fi tiraasii 18 boondidii jechuudha. Takkaayaa beebii qabdii. Walumaa galatti firaashii fi tiraasiin carqii isaatii waliin firaashii isa boondidii jechuudha. Beebii isaatii wajjiniin takkaayaa isaatii wajjiniin firaashiin 6 fi tiraasiin 18 carqii isaa firaashii isa boondidii takkaayaa isaatii hunduma isaatii waliin carqii isaa andanyaatiin hodhame jechuudha. Irra keessis jallis kunoo mariitan irra keessoon illee kunoo maanchinii isaa andanyaadha jaloon jechuudha. Dubbeensaa haala gaariin hodhame takkaayaan isaallee boondidiidha ziippiidha. Walumaa galatti gaafatni kuni gatiin isaa firaashii boondidii 6 tiraasii 18 takkaayaa 6 beebii 6 carqii isaatii waliin tiraasii isaatii waliin 64,300 kunillee baakaareetii isa andanyaas miti isa gadi bu'aas miti suma jiddu galeessaa bareedaadha jechuudha. Minxaafiin isaa bifa isaa kunoo waliin maachii godheeraaf maashaallah. Maggaarajaallee maachii kanaa qabdi kan maskootiif kan barrii. Minxaafiin kun kaareen tokko birrii 1450 nan biteef jechuudha. Kaaree tokko isaa birrii 1450 bitee fi kaaree 14 jechuudha. Minxaafiin egaa hammuma kana kunoo asii kaasee hammuma afata kanaa gahe. Jala girgiddaa qaqqabeera jechuudha. Gamaaf gamanaa girgiddaa qaqqabeera. Dheerinni isaa immoo kunoo hammanaa meetira meeqa jedhama? Meetira 14 kaaree 14 jedhama. Kaaree jechuun meetiruma naannee meetira tokko ta'ee kaaree jedhama malee. Akkasii tokkoon gatii qodaa kanallee isinittan himaa. Hanga xumura viidiyoo kanaatti naa waliin turaa. Laayikii godhaan isiniin jedha. Egaa jalqaba irratti kunoo rakabootii isiin natti ergatte hin jiru achumaan badee isa kanan bitee fi kunoo kan ixaanaa qaba kan jabanaa qaba. Gatiin rakabootii sanaa ka yeroo sanatti birrii 2,800 qodaa kana turee jira erga bitee. Gatii yeroo sanaa gatii isa hammaa ta'uu dhiisuu danda'a. Turee jira jechuudha. Bareeddee isiin kun mismaaraan itti rukutamtee jirti laarraa. Inni kun mismaaraan itti rukutamee jira. Kan irraa ka'u miti baay'ee tokko qulqullinaan kan hojjetamedha. Isa andanyaa keessaa jechuudha. Badaa bareedaadha. Xibabii isaa zimmuun normaalii miti. Inni kun badaa bareedaadha jechuudha. Akkasii siinii seeraamikii kanaa darzanii isaa Hasaana Baarii yookiin siinii seeraamikii jedhama. Darzanii isaa birrii 2,400 nan bitee fi gatiin qodaa kanaa akka yeroo sanaatti hin jiru daddabalee jira. Ittaansuudhaan katooraa guddaaf bicuu qabdi. Katooraa isa guddaa kanaa birrii 2,300 nan bitee fi si bicuu kana immoo birrii 900 nan bitee fi amma garuu daddabalee jira jechuudha. Hanga tokko keessatti birraa kanatti badaa dabalee hirmizii kana tokkoon isaa birrii 1,100 ture jechuudha. Yeroo biteefitti sana permuzii baay'ee tokko orijinaalii ta'ee amma garuu tokkoon isaa birrii 3,000 ta'ee jira. Subhaanallah. Leetirii 2 badaa bareedaadha jechuudha. Permuziin sun maankiyaa kunoo maankiyaa qabdi. Maankiyaa darzanii birrii 250 bitee fi amma garuu birrii 300 ta'eera darzaniin tokko. Saanii raanii kana birrii 1,400 nan bitee fi amma garuu badaa dabalee jira. Akkasuma saanii zirgii kana birrii 600 nan bitee fi firee 6 jechuudha. Darzaniin isaa birrii 2,200. Inninis yeroo ammaa kanatti baay'ee dabalee jira. Qodaani akkuma sanatti nafuu birraa kanatti badaa dabalee jechuudha.
Kaarotuma faaqiyaa sana birrii 200 maaxxariyaa paastaa firee 3 gurguramaa isiin kunis jiddu galeessaati birrii 400 nan bitee fi isii jiddu galeessaati jechuudha. Maqrabiyaa daabboo kanaa birrii 350 nan bitee fi burcuqoof jookii kana immoo sarbisii akkana sadansaa walitti birrii 700 nan biteef jechuudha. Gosa hedduu qabdi sarbisiin kuni. Burcuqoof jookii immoo burcuqoo darzanii tokko jookii kanaa wajjiniin walirra hin jiru garuu anumatu bakka bakkaa walitti bitee birrii 1,600 nan bitee birrii 1,600 jechuudha jookiif burcuqoo walitti. Akkasii itti aansuudhaanii buushii kana darzanii tokko firee 12 jechuudha. Maasqamacaa qabaa, mayaajaa qabaa. Birrii 1,800 nan bitee fi innis dabalee jira. Yeroo sanatti jechuudha akkasii nan bitee faan qodaa yeroo bitu hisaaba baay'inaan bitaa. Maanqorqoriyaa kana tokkoon isaa hisaaba birrii 300 maanan bitee fi lammansaa birrii 700 jechuudha. Maktafiyaa yoo seeriidhaan bitattan bareedduudha. Seerii yeroo ta'e gatiin isaanii qannasaa. Sallasii kan shunkurtii yookiin immoo qodaa irratti dhiqachuu kan shunkurtii dinnicha wantoota garaagaraa irratti daldalachuu dandeessu birrii 480 nan bitee fi tirii kana sadansaa walirratti akka kana seeriidhaan nan bitee fi kan egaa nama lama kun namuma muraasa waliin kan nyaatamu inni sun immoo inni sadaffaansa guddaa jedhamu walitti sadansaa birrii 1,500 nan biteef. Yeroo sanatti jechuudha ammaan gatee dabaluu danda'a hin barree gatii isaas yeroo ammaa jechuudha. Akkasiin kun isa keessaa guddaa jedhamu. Namoonni guddaa barbaadanii haala kanaan hin jiru yoo sani keelii ta'e malee baaldii kana baaldii baay'ee tokko oriijinaala kan ta'e jechuudha. Lammansaa haala kanaan birrii 500 nan bitee fi ani isaaba baay'inaan bita gatii ta'e jennaan qodaan baay'ee tokko qannasa jechuudha na biraa. Qodaan taane akkasinitti hin fakkaanne yeroo gatiin isaa rakasu. Akkasii maabukiyaa sanaa birrii 330 nan biteef maabukiyaa sanaa baaskeettii isa uffataa yookiin qircaatii sana immoo birrii 550 nan bitee fi distii maajatii abbaa torbaa kan kanarra saayiziin isaallee inni jalaa guddatu jira kun isa jiddu galeessaa birrii 6,000 nan bitee fi maajatii jechuun distii baramaa kan ta'e badaa bareedaa kan ta'edha. Itti aansuudhaanii gandaa uffatatti miiccanu kanaa guddaaf bicuu gandaan kun baay'ee tokko bareedaadha gatiin isaallee madaalawaadha. Waa tokko jechuudha hin cabaa maal ta'aaf kan nama shakkisiisu miti badaa bareedaadha jechuudha. Isa guddaa birrii 420 isii bicuu immoo birrii 320 nan bitee fi saanii fandishaa kanaa birrii 550 nan bitee fi akkasii gaa meeshaan obboleettii keenya kana fakkaata. Masoobii kanallee masoobii baay'ee tokko bareedaa ta'ee daanteelii isaatii wajjiniin daanteelii isaa malee masoobiin qofti birrii 2,500 daanteelii isaa immoo birrii 400 nan bitee fi badaa guddaadha jechuudha. Saayiziin isaa isa keessaa guddaati. Gadi guursiseen isa saayiziin guddaa ta'e keessaa filadheetan jechuudha kanan isinii bitu. Safeetii illee qabdi. Masaabiyaa illee qabdi. Kunoo migirarraa jechuudha kan inni hojjetame safeetichi baay'ee tokko bareedaa kan ta'e jechuudha. Akkasii masaabiyaa sana birrii 400 akkasuma safeetiinis immoo birrii 400 akkasii gaa meeshaan obboleettii keenya hadhaa kana fakkaata. Namoonni meeshaa kanaa fi meeshaalee garaagaraa Arabiyaa Majlisii meeshaa mana guutuu ajajachuu barbaadanii magaalaa Jimmaa ajaja